Akkam jirtu maatiiwwan qubee kadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Haayiluuti qubee kadaamarra. Egaa ministeera barnootaa guyyaa har'aa bu'aan qormaataa biyyoolessa kutaa 12ffaa guyyaa borii yookaan immoo fulbaana 4 bara 2018 akka gadi gadhiifamu ibseetii jira. Kanuma wal qabatee ministeerichi guyyaa borii yookaan immoo fulbaana 4 bara 2018 sa'aatii 10 irraa kaasee waa'ee bu'aa qormaatichaa irratti ibsa kan kennu ta'a. Kanaafiyyuu gaa sa'aatiitti qormaanni sun gadi gadhiifamu irraa kaasee jechuudha. Weebsaayitii ministeerichaa yookaan immoo telegiraam bootii ministeerichaa fayyadamtanii bu'aa qormaata keessanii ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Weebsaayitiin ministeerichaa kan qormaanni yookaan immoo bu'aan qormaata kutaa 12ffaa irratti gadhiifamu isa lakkoofsa tokko kanarra jirudha. result.neea.gov.it kan jedhu kana jechuudha. Yookaan immoo telegiraama keenya Oromiyaa Times kan jedhu irra seentanii isa lakkoofsa tokko irra jiru kana gaafa tuqxanii gara weebsaayitii isaanii kanaatti isin fudhataa jechuudha. Sana booda iddoo registration number jedhu kanatti registration numberii keessan yookaan immoo ID keessan galchitanii iddoo first name jedhu kana keessatti immoo maqaa jalqabaa keessan erga galchitanii booda check result jettu jechuudha. Sana booda result keessan yookaan immoo bu'aa qormaata keessanii ilaallachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo telegiraam bootii ministeericha fayyadamtanii ilaaluu ni dandeessu. Telegiraam bootiin sun immoo isa kanadha jechuudha. Yookaan immoo fuula telegiraam chaanaalii Oromiyaa Times jedhu kanarra seentanii isa lammaffaarra jiru kana gaafa tuqxan jechuudha. Bifa kanaatiin iddoo kanatti start kan jedhu isiniif dhufaa jechuudha. Sana booda start erga guuttanii booda iddoo kanatti maal jedha please send your admission number jedha. Admission numberii keessan jalqaba itti ergitu jechuudha. Fakkeenyaaf admission numberiin kootoo kana ta'ee nan ergaa jechuudha. Sana booda maal jedha please send your first name jedha. Maqaa jalqabaa keessan immoo galchitu jechuudha iddoo kanatti. Sana booda egaa process godhee result keessan yookaan immoo bu'aa qormaata keessanii isiniif deebisaa jechuudha. Egaa salphaadhumatti weebsaayitii kanaa yookaan immoo telegiraam bootii kana fayyadamtanii bu'aa qormaata keessanii check godhachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa liinkii weebsaayitii ministeerichaa akkasuma immoo liinkii telegiraam bootii ministeerichaa fuula telegiraam chaanaalii keenya Oromiyaa Times jedhu irratti argachuu ni dandeessu. Galatuuma carraa gaarii isiniif hawwa. Waaqayyo waan gaarii isin haa dhageessisu. Nagaatti.